Biyya arbaa deemee waggaa lama hojjechuun qaba. Sababni isaa lafa duwwaa nan qaba waan ta'eef lafa duwwaa sana irratti ijaarrachuun barbaade bakka amma gochuu hin danda'u. Amma yoomitti mana kiraayii kaffala, amma yoomitti akkasitti jiraadha bakka. Wanti hundumtuu baay'ee in ulfaatasi. Qaaleensis garmalee waan dabaleefi biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti jechuudha. Mana ijaarrachuun baay'ee ulfaateera. Kanaafuu maal gochuun qaba anamma biyya arabaa waggaa lama deebi'ee madaamii koo biratti waggaa lama deebi'ee hojjechuun qaba. Paaspoortii koo haareffadhee waggaa lamaa fi jirannaa eeyyamaa yaa maaliif mucaa waan qabnuuf kakuun nu gidduu jirti waan ta'eef maqaan ishees kakuudha. Nan aman akka inni taa'ee na eegu akka inni nan ganne akka inni waa tokko narratti hin dalagne hin shakku mucaa koo harmee koo bira kaawwadhee jechuudha. Harmeen kun naa guddifti. Kana waggaa lama biyya arbaa mana madaamii kootti deebi'uun qaba. Kanuma murteeffadhe. Baay'ee jira jirtu hordoftoota maamiltoota keenya akka bultaan ganama amma sa'aatii tokko walakkaadha. Jirtu nagaa keessan nu baay'ee nagaa keenya galata waaqaa ta'u. Ganama bariidha waan fakkaannu ilaala jechuudha. Hirribuma kaaneetu har'a qaxxisuutti kaane adeemuutti kaane jechuudha. Har'a eessa deemaa jira? Har'a naannoo kiiloo 4 deemaa irra. Kiiloo 4 moo maal deemaa 4 kiiloo deemaa jirra jechuudha. Paaspoortii haareffadheen biyya sabbar zeena biyya arabaatti deebi'uu waan hin barbaadeefi yaa'u bakka qaaleensa akkuma dabaletti jira waan ta'eef har'a maa gochuu hin danda'amu. Dadhabee paaspoortii kiyya haareffachuuf deemaara dhugaan suniin jedha. Biyya arabaatti deebi'uun barbaade jiraanis akka kun guddatte amma waggaa tokkotti adeemaarti waan ta'eef kana booda rakkistiirra jira namni kan torban lamaan guddisamti. Haadha jalaa fuudhee guddisamti. Na qaaleensi baay'ee jabaateera. Yaa waggaa lama qofaan hojjedhee dhufa jedheeni jiraani garuu haga ammaatti hin amanne maalumaaf gaafa deemu hin amana jedhee tananii yaada siniin jedha. Na bakka rakkina garuu hin qabnu manuma ijaarrachuuf jechaadha kananii kana keessa galee yaa lafa duwwaa qabna laficharratti ijaaruu waan barbaanne fi yoo baay'ate jechuudha xiqqaatitoo hin taane yoo baay'ate waggaa lama yoonni dalagee amma doolaaris sirriitti dabaleera waan ta'eef akka salphaatti ni ijaaramaa jechuudha manni. Isaa booda dhufnee jireenya keenyatti fufnaa jechuudha. Qaqqamaa gochuun hin danda'amne siniin jedha. Yaa gorsa yoo qabaatanis yaada yoo qabaatanis komantii jalatti naa kaa'uu dandeessu. Waan irraa na hambisus yoo jiraate jechuudha. Yaa kakuu dhiisee deemuun illee amma yoo ulfaate iyyuu kana gochuuf immoo dirqameera siniin jedha. Daandii bira geenyerra waan ta'eef amma na kana siniin jedha. Viidiyoo haga dhumaatti hordofaa daawwadha. Kana siniin jedha hordoftoota keenya yaa'u biyya ergan galeelleen illee bu'aas buuseera baay'isawee bu'aa tokko buufadheera jechuudha. Akkanumatti taa'aa sun turre bu'aa guddaa kan humaatiin argamuu hin dandeenye tokko buufadheera. Erga dhufee jechuudhaan teenya hojii marran ture jechuudha. Baay'ee biizii ta'ee hojii marran ture. Innis kakuu daheera waggaa tokko guutuu ishee faanan ture ammas guddisuma isheerran ture jechuudha. Kanaaf hojiirran ture. Callisee taa'an turre ani hojii dhabee taa'an turre jechuudha. Kanama hojii mootummaa hojjetu olitti hojii hojjedheera. Kakuu tokko lafa kaa'een jira. Kakuun yeroo nan dhufutti waggaa 3 taatee na eegdi. Yeroo dhufu anumatu mana barumsaatti gashaani. Na bakka jiraan illee naan akkas jedhu. Hin kolfa garuu keessi isaa maal argitanii aareera hin jaallanne garuu maalumaafuu paaspoortiin kiyyaa feelii gochuudha. Baatii tokko qofaa qaba waan ta'eef isa haaressuunis dirqamadha.
magaalaa keessatti akkuma waraqaa eenyummaatti itti tajaajilamu waan ta'eef sanan haaressa achumaan illee bakka baay'ee ani madaamii makoo biraan naqa malee biyya kan biraan deemu jechuudha. Sheedhumatu viizaa na ergitii siniin jedha. Yaa garuu waan inni irra ga'e saboodaa jechuudha sinitti himaa amma garuu nu hordofaa siniin jedhaan haga dhumaatti ammallee jechuudha. Akkuma siniin jedhe egaa amma paaspoortii haareffachuudhaaf galmaa'ee tanan dhufe jechuudha. Piroosesii naannoo ji'a tokko fixanatti fakkaata. Galmaa'ee dhufe jechuudha. Piroosesii baay'ee qaban siniin jedha. Duraan dursa adeemsa akka duratti miti akka duratti immigireeshinii mana poostaa mana maali ambaasaadar ምናምን akka duratti miti achi deemneetu mana intarneetiittidha kan hojjetamu. Intarneetiitti deemee waan hundumaa hin barraa'e jechuudha. Haala kanaan barraa'e jalqabaa jechuudha. Mana intarneetii deemnee jechuudha. Paaspoortii haaressuudhaaf jalqabaa waraqaa ishee kanatu nuu kenname ishee kana jechuudha. Waraqaa ishee kana nuu kenniteetu bartiidha isheen nu hojjette nuu kennite nigdi baankiitti qarshii kaffalaa jetteetu qarshii 600 kaffalama jettee paaspoortii baay'ee paaspoortichi yoo feelii godhe guyyaa isaa fixeera yoo ta'e birrii 600 kaffalama nigdi baankiitti jechuudha. Yoommoo ji'oota ofirraa qaba yoo ta'e ji'oota muraasa ji'a 4 ji'a 5 ji'a 6 akka ji'a 7 ji'a 8 namoonni toonni paaspoortichi hin dhumini warri haareffatan jiru waan ta'eef jechuudha. Miti taanaan immoo birrii 1200 kaffalamaa jechuudha yoo guyyoota qaba ta'e isaan baankiitti ni kaffalama jechuudha. Baankiitti birrii kaffalamee darrasanyiin ni kutatama darrasanyiin namaa kennama. Sabooda bakkuma jalqabaa waraqata isa jalqaba si barreessame sanatti deebitaa jechuudha. Yeroo sana immoo waraqata isa kanattu si kennamaa jechuudha. Kana jechuun already online irratti galmoofteettaa jechuudha. Guyyaa beellama kee ilaallatteetu gaafa sana dhaqxee paaspoortii kee bakka sanaa fudhattaa jechuudha. Kanaaf anamma kunoo waanduma xumuradheera. Ji'a har'aatti jechuudha. Ji'a har'aatti paaspoortii koo akkana haara'u galmaa'ee hunduma intarneetii irratti naa galee jira jechuudha. Dabaree naa qabateera. Ji'a har'a dhaqee tanan paaspoortii koo fudhadhaa jechuudha. Naa kan biraa immoo jechuudha. Kan biraa immoo alfaabeetiidhaan malee akkasumatti namaan kennan. Alfaabeetiidhaan siniin jedha. Alfaabeetii yeroon siniin jedhu bakka garaagaraatti hiramee jira jechuudha. Inni kaan 4 kiiloo, inni kaan piyaasaa, inni kaan maali tokko waan ta'e goorgisii maasa. Bakka garaagaraatti hirameetu alfaabeetiidhaan kan fudhatamu jechuudha. Akka duratti miti jechuudha. Baay'ee amma gaariidhaan jedhaan. Baay'ee gaariidha. Adeemsisa baay'ee salphaadha. Akka durii yeroo paaspoortii illee baafanne sana jechuudha duratti. Durii yeroo paaspoortii baafanne maqaa gooftaatiin immigireeshinii sana dhaqanii akkamitti akka nama dadhabsiisu akkamitti akka aduun nama fixu ganama baate galgala galta jechuudha. Isa durii yaadattu amma garuu wanti hundumtuu onlaayiniidha waan ta'eef baay'ee salphaadha jechuudha. Haaraa baafachuuf illee onlaayiniidha waan ta'eef baay'ee salphaadha. Maqaan illee akka bakka tokkotti baay'atee warafaan hin baay'anneef bakka garaagaraatti hiramee jira. Baay'ee namatti tola. Kanaafuu jechuudha baay'ee salphaadha siniin jedha. Haaressuudhaaf baay'ee haaressuudhaaf yeroo tokko waa'ee paaspoortii na gaafattan natti fakkaata. Namni iyyuu nama haaressa natti fakkaata. Kun akka har'aatti informationii guutuudha malee waan dirqamaa achi abbaan sun argamuun dirqamsiisu natti fakkaatu. Akka har'aatti jira wajjin naqee waan salphaadha jechuudha. Yaa'u jaarraa paaspoortii ma fudhachuudha waan ta'eef. Innaa adeemsisa kana fakkaata siniin jedha. Warri paaspoortii keessan haareffachuu barbaadanii akka duratti nama hin dhiphisu baay'ee salphaadha. Googalii irrallee seentanii googal kiroomiidha jechuudha. Googal kiroomii keessaa googaliidhaanii yoo Itoophiyaan
passport service jettanii adeemsisaa sinii baha jechuudha. Itoophiyaan passport no Itoophiyaan posta service jedha. Sinii galeeramti Itoophiyaan posta service yoo jettanii hundisaa sinii baha. Yeroo sana alfaabeetii maqaa keessanii qubee jalqaba maqaa keessanii eessa dhaqxanii akka fudhattan iddoo kam maqaan keessan akka jirullee iddoo sanarraa sinii bahaa jechuudha. Kanaaf haala salphaadhaan paaspoortii keessan haareffachuu dandeessu siniin jedha. Videoon koo har'a kana fakkaata siniin jedha. Paaspoortiin koo xinnoo ji'a isaa hin fidne waan ta'eef garuu kaffaltiinsaa irratti dabalata qaba. Sababni isaa jiini sun lafatti maa badaadha yookaan itti fayyadamiidha natti fakkaata. Yeroo itoo ji'a sana qabu garuu oriijinaali birrii 600 irratti dabaleen kaffala. Kanaaf walumaa galatti baay'ee gaariidhaan siniin jedha. Baay'ee karaa salphaadha kananii galmaa'ee dhufee jarra immoo paaspoortii haaraa ishee bareedu ishee bishaan lagaa fakkaattu san gaafa fudhadhu isinanii sin agarsiisan siniin jedha. Egaa kana fakkaata mana madaamii biyya Arabaatti deebi'a siniin jedheera. Maa gochuun hin danda'amu ji'a lamaan tokko deebi'ee dalaguun qaba jedheera. No ji'a lamatti waggaa lama maalan ta'e mataan koo aduun na ho'ise natti fakkaata malee konkolaataa keessa taa'aa irra waan ta'eef hinoo'a. Waggaa lama hojjedhee dhufee lafa duwwaa qabnu irratti mana ijaaruu barbaade waan ta'eef kana fakkaata. Nagaan tura. I love you so much. Like na godha sinan jaaladha. Ciao.